Artistiin Oromoo Caalaan Bultumee maal akka inni ta'e ni rukutame jechaa jiran. Caalaan Bultumee maal akka inni ta'e warroonni itti dhiyaatan dubbii tana addanuuf baasaadha. Hawaasni jeeqamaa jira. Maal ta'e Caalaan jechaa jiranii namni gaafii babaayisaa jiraatiti. Caalaan Bultumee maal akka ta'e addanuuf baasaa. Warroonni itti dhiyaatan dubbii tana sheer waliif godha. Dhiisiin yoo isaan bakka kee wallaalani, yoo isaan maallaqaan si madaalani, dhiisiin yoo bakki kee isaan biratti homaan taane, ilaamee al tokko tokko yoo deeman malee bakki ofii namaan galu. Mee Karate gorade. Bergalu. Simpuran. Simpuran na. Nuni miidhaan nurra ga'e odoo quban qabaatiin nutti dhufu guyyaa isaatis odoon beekamin
Duris ji'a kana nutti hin jigu dhaloota keenyas arginee hin beeknu. Ji'a tokko fuuldura tambisee nutti dhufe odoo quban qabaatiin hoggaa lamaaf immoo makiinan nu haree waan nurraa hafeef sirumaa waan dur daldaluu buufannullee hirraaffannee uf jaalannee teenye. Kanaaf amma miidhaan nurra ga'e kan lafaa qabnu odoo fudhatiin maatii rafifne odoo hin kaasin sanyii lafa godhanne odoo hin baasin diingata nutti dhufe. Diingata waan nutti dhufeef gaa miidhaa amma nan jedhamne odeessaniin dhumu silaa kan margitan kana amma kunoo cidiin horiin nyaatullee nu harka bishaan fudhatee ibiqii birraa baranaa qotannee misooma jedhamee qotannee manatti arannee lafatti arannee irraa dhume. Kanaaf amma miidhaan namni gizee irraa waxaatiin uf jalaa qabnu indaaqoo hoolaa horsiisaa. Egaa kan akka jabbilee binnashuu kan akka hoolaa kan akka indaaqoo lubbuu isaanii har'a kan lubbuun deemte kan haftee waan nyaattu hin qabdu bakka itti nyaattus hin qabdu. Har'a kunoo maatiin as keessaa ba'anii hiddii jiru mana barumsaa. Achitti wanni itti kenninu rakkoodha. Sanyiin qopheeffannee gannee kanarra ijoolleen itti bultu odoo reebnu sanyii fudhate. Rakkoon kee amma jaarikaanii ittiin bishaan dhugnu hin qabnu. Kubbaaya ittiin bishaan dhugnu hin qabnu. Egaa lubbuudhaaf waan ofirra buufnuuf waan irra illee ciniinnee bullu kan jennu hamma xiqqoo taraa walirratti eenyu namni walii mirmatu hin jiru hunduu erga tokkotti namni. Rakkoon nu qabnu kana rakkoon narra ga'es kana jechuudha. Akkuma biyyaatti tan irra ga'e. Lafa gooftaa kooriin kun amma allayyaa keessa jira kun amma kun bishaan keessatti galleetti mangisiin oolu argannee kaanee mandisii kana irratti dhufne amma immoo xaafii akka facaafnetti badee jira. Midhaan sabannee akka madaabaraa keessatti qabanii halkan nutti naqee biyyaa miti jalaan sabatan waqtii kanaa miti immoo duraan kiiloo hiika hojjetaa kana keessa nutti dhufa. Amma waan baranaa kana takkaan agarre sirriitti takkaan agarre uumama keenya ni agarre amma lafa kana keenyatti waan akkanatti gaanitti fidee waa qabbeeka gaa'e kunoo kana rakkina akkanaa qabna. Isa shumburaadha akkasumatti mana keessa mana firaatitti geeffannee afannee jirra. Horiis immoo namumaan kadhannee namni nurraa fuudhanii abbaa manaa kiyya amma karaa magaalaatti gaggeessatan deebi'e. Deeggarsa bara baraanii numa nu deeggaru waanuma garaa isaanii nuyi kuni nu haa deeggaramu jennee qaanii nutti ta'e bara baraanii. Kanaafuu waanuma isaanitti mul'ate nu haa deeggaran. Kara fuulduraatti gaa waanuma mootummaan keenya nu gargaaramuudhuma malee kana jennee wanna dubbannu bara baraan qaanii nutti ta'aa jira. Homaa kanuma.